Garuu ilmaan kiyya anaa lubbuun jiru. Anaa lubbuun jiru ilmaan kiyya addaan baastatti si gibaaris. Maal ta'u fi wabii fi hamza si bira maal godhan? Wabii fi hamzaan fidisdee jettu kana xiqqoon qaanfattu. Bahar jaartii teeroorroo addaa waan hin taane irratti oofaa ayyaanta bita selaariiti. Fatiyaan tilifoonatti oolan nama jalaa hin qabdu abbaa feetee laa qabattu hin jirtu. Maa micoo akkabatta maa hordoftoota irratti as baaftee miciyyoo ayyaan si bikka jirtu bee haatitii barbaadii jettee miciyyoo. galgala ganama sibira daati dawwala jiru. Duba qiyyaamatti dawwal tarree hin kaastu guyyaanii. Keekan kaafne sana anaa chee godhaa fi dina duratti asitti itti dawwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota keenya arraan tana dubbiin Fatiyaa akkuma deemtee jirti. Fatiyaan illaa mallee hin galle Fatiyaa arraas yaanee barbaadu yaana. Ana ballo asanti wud barbaaduuf yaana Fatiyaa yaanee barbaadu yaana jechuudha. Tanaafuu dubbiin Fatiyaa akkuma itti fuftee jirti ilmaan isiitillee hadiyyoo jiran. Ilmaan isii ammaaf ayyaanii keesseera bahar ayyaan keessaaree ilillii mana ol fiduu fedha. Isinii gara obboleenki akkuma Fatiyaa ariitti miciyyoo ilmaan eegu jirtu miciyyoo ayyaan ilmaan Fatiyaa eegu jirtu. Ayyaanuma biraa ari'ee ilmaan kophaa hambisee ilillii keessa galchuu deema mana. Bahar afaaniin jaamalee Fatiyaa barbaaduu keessaan qabu. Abbaan takka heera Oromoo keessattis jaartii yoo xaqataan hulaan baate xaqataan bahi deebisii jira. Silaa keessaa qabaate arra barbaadeen galchine dhugaa walitti himnaboo. Hordoftoota kiyya silaa keessaa qabaate baar. Fatiyaa deebisee manatti isaa keessaan qabne Fatiyaa nuu barbaadee galcha. Fatiyaan dumaashii teenya haadha ilmaaniitti nuti barbaadee galcha. Warri tokko tokkos akka qobboo hud warra waan kana shoora kana baharii wajji taphatan raayi. Warra isiin akka fagaattu barbaadu raayi. Akka gandaat deemu jiran uummanni dhuga feetaniimi akka gandaat deemu jiran Fatiyaa akka gandaatti irra duulan malee dila kana ala taa'uun haadha ilmaanii irraa guyyaa lamaa ola buluun guyyaa tokkoo buluun dhoorka haati ilmaanii. Bahar keessaa qaba hunoo ayyaanuma ilmaan keessa dhuftee teessoobu ilmaan keessaa ala baasuu fedha ni gartan. Waan inni jee gaafatu gartan. Siyaasaaf micoo kana gaafate micoon akka jibbitee deemtuuf miciyyoon garuu ilmaan Fatiyaa eegu jirti. Ilmaan kan eegu jirti malee isaan jidduu maal qabaatteeti. Haasii hootuti viidiyoo irraa waraabee siitu quba gabaa fidi ji'ee haa miciyyoo cinquuf bahar dhaapu. Isaan jiraa isin jette ijoolleteen. Deemi an deemeetiin jira manarraa ijoollee daqiiqoo kanaan jette malee isin jirattee natti himneere. Bakka jira isin jette. Ati mana kakata akka isin akkasin jette. Maal jechuun kakata. Kalata irraan daatiin Fatiyaa siitu aree Fatiyaa barbaadi. Jaartiin hogguu baate jaartiin hulaan baatu xaaqetam utaali jaartii barbaadadhu jira. Siif ililbeedhani beeynamti. Fatiyaan deemu siif ililbee. Maaliif siif ililbee? Waan ilillii ol galchuu feetuuf ililliin bikka galtuu dhabdeetiin manaas hin kireessine mana arabaa taa'eerti. Isii keessaa gabbaaftee Fatiyaa keessaa gabbaaftee ayyaanni saniitee ilillii fiduu deemta. Tun dhibbarraa dhibban nuu galte bahar. Dhibbarraa dhibban nuu galte nuti joollee miti haa sassobamnu Fatiyeroo. Tamam. Dhaaphu sumaan jennaa. Wal afaan nuun fidin ati nama oli buusu deemti sigarree jirraa. Miciyyoon tun ilmaan kee eegu jirti bar. Haasii irraa waraabdee sii quba waati dawwali maal jettuun Fatiyaan nam takeelaan qaabtu magaalaan tun guutuun itti dawwalaa jirti Fatiyaan dhokattee jirti. Mana dalagaatiin jiraa malee bikka kana namaa himutti jirtu. Tamam sii gala amma. Wanni ayyaan cinqituuf sii quba qabaa maal jettee asirra baatee maa kanaa sotto obboleessa kiyya. Fatiyaa ariite akka beektutti ayyaanis ilmaan Fatiyaan itti godhatte ayyaan ilmaan kibirana jiraadhu jetteen engas ayyaanis keessaa ari'uu deemta. Miciyyoo lubbuu fiddee fi aboo dhaaphuu ilmaan keetitti taphatini. Masaanuutti fiddee Fatiyaa irraa ariitee ilmaan kee gaduuf deemtama malee obboleessa kiyya. Samaali aboo bikkuma maaluma wanni si godhame. Samaa if ilaalle maal keessaan jiraa if bodhu kadura. Bariif kuban qabdu bar magaalaan guutuun sirraa asoo jirti. Saboo viidiyoo ta'e tan laaltu. Nuti bultii teessan ala baasuun feenu. Akka bultii teessan ala baafnu si kan nu taasisee jechuudha. Si waan hin taane oofaa jira adeeroo dhuga siimnamti. Waan hin bareenne jirta waan sirraan fakkaanne jirtaas tamam. Maaluma onnee sirratti ol baatee miciyyoo viidiyoo dhokeessitee fi siitu bikka geessee beeka takka
والقواب دني جيوسي دولتي دولي في ميجيوتنا ريودين تما سياسة دان بومان راندا بني ilmaan keessaa haa teessuuf hanga fatiyaan galtu amma isii gabbaafteef hanga kan hedduu fursaateeti ilillii mana dalagaa irraa gabbuus feeta mana kanatti mana fatiyaatti abadan ilillii hin dhuftu isin jirre hay fatiyaa ariite fatiyaa mana dalagaatti ariite fatiyaa baafachiifte ayyaanuma fatiyaan kaattee ilmaan keessa naataa jetteeni ari'uuf deemta maaluma mootti qota kaade kaa dhaabbadhu iflaalutti hin jirtu bara haadha ilmaan edda baafte mee wuma ati ta'u teessu ilaalla wuma ati ta'u teessu itichini sitti waa godhee jira ililliidhaa achi deemaa turtes dura akkas jaalattu sitti micciirtee jirti ililliin sheeticha bira dhaqu turtes dura ilillii waan si goote deero bilaash haadha ilmaan keetiitii fi ilmaan kee kan haajaan dhabdu bilaasha kanatti namallee mataa wanta waqtooti tamaam wannummaan ati oofaa jirtuun mataan dhukkubsitee nutu haadha ilmaanii irratti aboo bikkuma jirtu mee dhaabbadhu ilaali sa'anii kun maal keessaan jiraa ilaali bar hojii ala taatee jirtaaf qoon qabdu malee katti dhaabbattu kabira dhaabbattuun arkuu jaan sit dhaabbatte ammaa taa ilillii malee qoon qabdooti namni maan naan jaadhaas irran kaanne namni maan naan jaa if duuba keessee jirta maaliif sit dhaabbatti kasibira dhaabbattuun gartu jechuudha haadha ilmaan keetiis ilmaan keetiis irraanfatte ayyaanuma ilmaan keessa taa'u jiru kunoo gabbaasu feetaami fursaa harkachuudhaaf ayyaanu gobbaate fursaa keeti ilillii mana dalagaa irraa gabbuusi mana fatiyaa galche kaa wallaallaa fidii ittiin dawwalannan deema ay maaliin dawwalta keetii biqiyyoolata qayti biyyoota fatiyaa kanarraa anaaf isii walitti dhiyaataansa anaaf si walitti dhiyaataa fattaala isii hojii jirtan isin hundi isin guutuun geessan isii hojii jirtan ani isiin beeku haadha ilmaan keenyaa irra hojii jiraachuu na'am anilleen ittiin gammada boo'eef kabaji gaasiin booda kabajaa gaariidha maali guyyuu ati nama guddaadha maali guyyuu as gubbabbaanee sitti yaaluun sitti walan nama jalaan kaaftu si harkachuu hin danda'an maaluma qoyeeti maali wanni kanaa haa ofaa oltu dhaab viidiyoo ta'e intarni gartaa dhaabu waan feete haasees ol bahanii waan feetan na haasoo inji si haasoyna siitu akka nuti haasoynu nu taayise siitu akka nuti ol baanee asirraa iyyinus nu taayise ni haasoyna boo kan dhorku jiruutiti namni dhorku isaa dhufu ni haasoyna waan kee afaaniin buufannu hanga ati miciyootan diiftutti hanga ati haqa gartutti nutis adabanneen teenyu kam irraa alta koottaa adabadhaajii itti kajoollee shafshaf nu godhe haa maa naman nu dhaamaa olta if kabajaajiini ol bahanii waan kiyyaasa'u waan kee siitu if haasofsiise namni waan kee naasoo dantaa irraan qabu siitu akka namni si haasofsi godhu jira if godhu jira miskiina gaxariitee ilmaan keessa hogguu isiin ayyaanti ergatte ayyaanuma tanaanuu akka isiin deemu barbaadu maali boo ilmaan kee kanaa maal yaadde ilmaan kee kun akka dhumaniif deemta ayyadaan maa jaalatte ilmaan kee osoo haatiin du'in osoo haatiin lubbuun jirtu rabbi umrii haa dheeressu mallee fatiyaa ilmaan isiitii fi isii nagee kanniif fuute mana kiree isiif kaa maali mana biraa dhabdee fi mana arabaa galu jirti tanaa fi isiidhaas gadeetee ayyaanis ooftee manatti ol galchuu deemtaan tanaatiin hedduu fursaa boo akka dandeessee fuutetti mana kireessadhuuf jaartii ta'e ilillii fuute mana kireeffadhuuf isiinis takka ta'eeti eegaa wanni takkaa biyyummaadhaan takkaatti ol taatanii waan feetan irratti ooftu hin jirtu adeeroo hattaa warrummaan silaa duraan isii dhaabbanna jedhu meeqa kee jiru garre nuti dhaabbadhaa waan akkanaarraa waan isin hin baafne waan boollatti isin hin deema baar obboleessa kiyyeessumaan jennaati bikkeertu ifadhume ifbadhu ifbatteen jirtu mandurati ifis quban qabdu caaluma itteetuma akkasi fakkaate dalagaa oluu malee boo haadha ilmaanii bikka kanniif haadha ilmoo teetii fayyifadhu nuti waan siin jennu qabnu haadha ilmoo teetii onnee baniif haadha ilmoo teetiitiin mari'adhu wanni isii booda hojjechaa oltuu sirraan toltu haqa siimnaa maaluma guyyuu wanni asirra baastee nu isaa oltuuf dhiisi miskiina firraa ilmaanii fi isii nagee kanniif siin jenna ililliin ammaas deebitee manuma dalagaatti ijoollee xiqqoo naffidii gurguddoo mana dhiisi akkam ta'u deemtiif mana dalagaatti geessitee mee akkam gootimee ijoollee akkam ta'u deemtiif shooddee xiqqaa hamzaa sanfaa xuxxoo keessatti waatti haa gootuuf deemtamoo maali boo haqasitti himnaa deeroo nuti namni amma dura isiidhaaf murtii kaatee jiru
ilmaan gatuu irraan deebi'u. Kan fedhe ililliin dachiinuma jala martu atis dachiinu jala martu warri si hojii jirullee dachiinu jala maru boo. Ni barbaannaa isii yaanee barbaanna. Ol deebifna dumaashii teenya. Ililliinis mana fatiyaatti hin galtu. Manatti reeffadhu akka feete godhu akka reeffatteetti dandeenyaa nu fuute namni dandeenyaa nu fuudhaan isaa harki sii geemi maashaallah. Eegaa bulfachuu dandeessaami. Wanni haadha ilmaanii gabbaaftee ilillii mana kana galchuu feetuuf maaltu jira gaa? Sani malee ayyaan fatiyaatutti argate. Kan dhageenyattis akka qubamnuttis ayyaan fatiyaatu ilmaan keessatti naa taa'e jeen. Wannummaan ati ayyaan qoqqottee gabbaasuu feetuuf maali? Fursa harkachuuf fursa barbaadu jirta. Ayyaan gabbaaftee fursaadhaa ilillii ol naqu. Fatiyaanis hin jirtu kaa. Qaanfadhu obboleessa kiyya ati nama guddaa. Ati nama dura yaadaa sennee seenu tokkaati. Obboleessa keenyaas. Wanni kanaaf waan sirraa bareedaa miti si kadhannan mallee. Kabajaa gaarii. Miiciyyoo tana waan akkana irratti yoo fuudhiisi. Wanni kun itti deddeebitee jirti. Waan sirraa bareedaati miti. Fuute akkatti fuutetti fuu jaartiiteetti tililliinis. Jaarteeti tililliinis. Fuuteetti manatti kireeffadhu kaadeeroo. Hayi mana arabaa galtii bikka waliin jiraattu dhabdee. Tanaaf fatiyaa qottee gabbaaftee maas ayyaanuma keessa kaattee ilmaan keessa qottee gabbaasuu deemtaa. Viidiyoo kalees martarra sigarree jirra waan ati godhu jirtu. Ayyaan ari'uu deemta malee wanni fatiyaa barbaadi jechuu jirtuun takka hin jirtu. Miciyyoo jibbisiistee miciyyoon akka ilmaan kee keessaa gabbaatu. San barbaadu jirta fursaadha malee tun waa ilmaan keeti yaaddee takkaa fatiyaa yaaddeeti mitun. Ililliif yaaddeeti ilillii ol galchuudhaaf. Mataa keetiif ilillii yaaddeeti. Akka uummattuu wal qunnamnaadha. Boo fuuteetiti. Dhiiraan isa fuute bakka godhii fi galfadhu haa mana rabarraa buusi haadha ilmaanii maa manaa oolta ilillii mana kana fideettee atis itti dhaadattee jirra harkine akka itti dhaadatte ilillii asi galchuu deemeetteen haati ilmaanii mana san bar isa dura qabdi jirra qabeenya san bar isa dura horte meeshaa san hunda isii bitatee bar ilillii hin bitanne takka eege ilillii fuuteen goone barati tamaam fatiyaa godhatee bar. Waan fatiyaan godhattetti ati ilillii galchuu feeta yaade kee xiqqoo takka yaaddu maali sammuun sin dalee adeeroo maali miciyyoon sin micciirtee jirtii quban qabdu kaan takka illee sit dhaabbatti haasitinaa dhaabbatuun gartu ilmaan keetiif jaarteetii sirraanfatte tanumaa bar wanni biraan jirtu maali duuba aboo if kabaji adeeroo if kabaji sirraa gadi hin buunu kamirraa alta hanga ati ifirraa gabbuuftu nama sirraa gadi hin buunu akkatti sirraa gabbuunus ati if godha. Akka sirraa gabbuun nu godhe haa. Akka sirratti iyyuu nu godhu jirtaa bara akka sirraa gabbuun nu godhu jirtu. Akkasiin manguddoodhaan ijoollee tanarraa qaba maali akka sirraa qaban? Ilmoo namaarra roorisaa maali? Manguddummaan ati fattaaluma. Manguddoo haqaa jira. Hayi osoo shira kana harkaniititi siif dubbatanii inumaa. Mee akkamittuu siif dubbatti manguddoon tun? Mee eessaa afaan kamiirraa dubbatan micootan roorroorratti oofaa? Yoo gandummaa taate malee tun yoo gandummaa fi gumboo wal nyaachiftan malee maal abbaa isaaniiti wannummaan isarraa gabbuu ajaaniif hin buunu nuti. Hin buunu gocha ati dalagu jirtuu fi badii ati raawwatu jirtutu waa hunda nu haasawsisu jiru sirraa gadi hin buunu ni haasoyna boo. Abbaan fedhe kunoo sirraa nu waa gabbuusu. Ni haasoyneetiti hanga fatiyaan galtee furmaanii tokko dhufutti numa haasoyna nuti. Furmaata fiduu baannaan itti fufna nutis. Siigaltee suma saaxillaan siin jaa. Tana nu miti. Akka nama jaartii galchuu deemutti nuti ijoolleen taane kana sosotu. Ayyaan si quba kaameraa dhokaystee fi miciyoo namaaf irraa dhiisi miciyoo waan takka sin goone. Miciyyoon ilmaan keessa taa'u jirti ilmaan keessaa gadi hin baasin. Obboleessoo jaartii ariite fatiyaa ariite ililliitti ol galchuu deemta nu galtee jirti nuti. Ayyaanuma ijoollee keessa taa'u jirtu ayyaan isa ariiteetiti dalagaa irratti gabbuusu feeta ililli. Tokko lafee tokko nyaata saboo bar fatiyaa dalagate bar manni fatiyaati bar manni haadha ilmaaniiti haati ilmaanii baateeti faadii waan takka qabne mana fatiyaa galti waan fatiyaa irratti meeshaa fatiyaa irratti ayi xiqqoo takka yaaddu saboo namni maal naan jaa yaadha namni maal naan jaa inuma afaan guutuudhaan ol baatee sa kaameraa waraabda ifirraa martaa nuti ni iyyinaami ni marra dhibba marra
si nu marsiisu jira gocha ati oo jirtu kanaatu nu isiisu jira ni iyinabo abbaan fedhe kun orraa gabboo haajos gadin buunu ati firraa nu gobbuusu yenda qaceelteetiti miciyyoo tana amaanaa kannitee waan nuti siin jennu gooteetiti firraa nu gobbuusu yendeessa malee akkanatti gadin buunu kam irraa altabaara ati dhiiraamii firraa nu gobbuusi hotu firraa nu gobbuusi ni haasoina balloonis ni haasawa asaantiinis ni haasawa birraanis ni haasawa akkam irraa altagaa barbaannee deebif nammaas manatti siigala barbaannee deebisa tamam numa galtii sammaas alattii sinaftu isiyuu niin galeette numa galtii nutis jalaayu jirra bikkuman harkatini malee jalaayu jirra telefoona illee fuutu beekamaadha garuu akkatti galtuufuu waan nuti galchineefi waa karaa biraatiin galteefuu miciyoon tun numa galtii garuu ati ilillii olumannee tana quba qabaadhu baar ililliidhaan ol naqaa fatiyaan jirreen ilillii fidee manatti ol galchaa cirii gadi tana ayyaanii manaa deemtu sin jirtu ayyaan amaanettee miciyoon siistamni siyaasaan itirra yaaddee miciyoo mataa qullistee manaa baaftu abadan miciyoon sirra beete siigala akka ati manaa gabbaasu deemtu akka mataa qorreessu deemtu sirra beete miciyoon haajaan qabdu ayyaan taniin siidhaamu mallee hadaraa gadin bahin balaa sansitti haa buusu malee amaana ilmaan sirratti amaana ilmaan asii guureetiin ilillii bira geessaa farada siis gabbaasee ilillii mana fidu deema taana nuu miti karaa biraatiin haa deemu waan akkanaa isi dura finnee jirra hadaraa ilmaan akkuma haati hadaraa siin jettetti ilmaan fatii hadaraa hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraa qabannee olii dachaanutti nagaan nu jiraadhaa jala buuneeti isiniif hagabaas taana ni barbaanna fatiyaas ni deebifna rabbi nu haa waffaqu nagaan nu jiraadhaa isiniin jenna onneerraan isin jaaladha du'aayin nu cinaa dhaabbadhaadha kaas jirus miilaanis hanga fidaatti illee nooji taatiti nooji hojjedha isiniin jenna assalaamu alaikum